waaqtolaa jedhama kan dhufe Finfinnee naannoo Buraayyuu irraati. Mee Alamuu Waaqayyo maal sii godhee maal irraa si gargaare maal dhugaa baata? Galanni Waaqayyoof haa ta'u ani Waaqayyo kan inni naaf godhee waan lama dhugaa barbaada. Inni tokkoffaan Amsaa 13 bara 2013 bakka hojii kootii tun galaa jiru bakkan konkolaataadhaaf manni jireenyaa koo xiqqoo adda adda waan ta'eef bakkan konkolaataa koo dhaabee ba'u sanaa qaama nageenyaan marfamee qabame waa itti qabamee sin beeku yeroo muraasaaf guyyaa 61f maatii koof ala koo ijoollee koof fira koorraa ukkaanfameen bakka hin beekamnetti to'atamee tureen isaan booda gargaarsa Waaqayyootiin. Meeqa amma guyyaa 61 kana keessatti maatiin keessi barbaadaa turanii? Baay'ee na barbaadanii na dhabaniiru. Qaama na to'ate gaafa dhaqee ta'e lubbuun jiran anaaf maatiin koo garuu ijaan wal arguu hin dandeenye. Yeroo sanatti manuma to'atame sana keessa taa'ee Waaqayyoon baay'een kadhadhan ture. Waaqayyootti nan bo'aa. Wanti na dhiphisu achitti jiraate waa'ee dhamuu koo osoo hin taane waa'ee ijoollee koof maatii koo irraa adda bahuuti. Waaqayyoos baay'ee nan kadhadhan ture achitti. Waaqayyoon na gargaaree to'atamee guyyaa 90ffakootti Amsaa 13 to'atameen hagayya 13 mirga wabii argadheenini naasee 13 jechuudha bara 2013 mirga wabii argadheen ergan bahee booda maal gochuun qaba kan jedhuun taa'ee maatii koo wajjin mareedhe. Wanti kun akeekni inni itti dhufe baay'ee hamaadha waan hin jalaa bahuu hin dandeenye waan ta'eef bakki himatitti narratti barbaadee macarrashaa leevel iddoo isa dhumaati. Iddoo biraatti darbee abee jechuu iddoo itti hin dandeenye waan ta'eef kana booda Waaqayyoodha wajjiniin wallaansoo wal qabuudhaaf murteesseen naasii 19 yookiin sagayee 19 bara 2013 isaa maatii koof ijoollee koo lamaan maatii koof boleessa koo tokko qabadheen gara waldaa ifa fayyinaa Bishooftu kanatti ni malee jechaadha. Erga ni malee naannoo sa'aatii 3 walakkaatti nas ga'ee karaarra tokko kiraawdii ture geestaawusii galee kadhachuun barbaadan jedhee geestaawusii galee erga kadhannee daqiiqaa 30 booda raajiin manuma badanii ol galanii bilisa waan jedhu nagaa maaloodha maalis gargaaroo bilisa waan jedhu nagaadhaan himata sadii nan himatame yoo xiqqaate tokkoon himata isaatii waggaa 2 hanga 3tti himanni sadii hanga waggaa 9tti murteessuu danda'a. Na bilisa kan jedhu nagaa jedhanii himatameen himata baadhee jiraannaan waan nama dhibu asirratti miidiyaaf kaasuu yoon baadhee akkaataa itti himatame akkaataa itti qoratame nama na qorate namoota na hordofan hunda maqaanatti nanamani. Maqaanatti mani raajiin gaasaan maqaanatti manii bakka asseeftiin godhee nanamanii nan galee Waaqayyo oorderiidhaan akkaataa isaa itti naan jedhanitti wanta na duraa maqsuu maqsee wanta achi keessaa balleessuu balleesse waan kaasuu ka'u kaasee anaan sadalittu bilisa na baase. Sanaaf sabni Waaqayyoo galateeffatu barbaada. Sadan saatti bilisa baate. Sadan saatti bilisa baate. Inni tole. Ajaji si'a tokko Heroodis akka hidhamuuf Phaawulos irratti ajaja baasee ture. Ajaji Heroodis jala ba'e sun Heroodis jechuun mootii isa guddaa dhumaa isa macaraa biyya sana bushuudha. Ajaji koof ajaji isaa wal fakkaata. Nama bira dabarteetti abee jettu hin qabdu. Gara dhumaa irraa ba'e waan ta'eef wanti godhamu jiru eenyudha kan itti darbee abee jechuu danda'u Waaqayyo dhufatti. Anis nama itti abee jedhanii ol yennoo itti gaafatan waan hin baree Waaqayyoon nan gaafadhe Waaqayyoos kana hin cabse. Kanaaf sabni Waaqayyo kanatti lafaa kee akka Waaqayyoon naa galateeffatu barbaada. Waaqayyoon naa galateeffatu. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon galateeffadhaa fi. Maaltu sitti dhaga'ame amma yeroo ammaa kana turtee baatee maatii keessa argitee Waaqayyo immoo badii akka hin qabne kunoo bilisa akka taate ni shakkamte malee yakka sana akkan hojjenne kunoo Waaqayyo gidduu galee bilisa si baasee hidhaama kanaa si oolche. Maaltu sitti dhaga'ame? Waa tokkotti namana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbii isaatiin dubbatu ani cubbamaan jibbu cubbusaa isarratti jibba jedhe sagalee Waaqayyo keessatti. Hundi keenya biyya lafaa kanarratti qulqulluu waan taaneef yookiis waan gaarii hojjenneef Waaqayyo nu gargaare miti. Waaqayyo saba nu barbaade fuuldura keenya irrattis illee wanta kaayyoo nu qabuuf dhala isaa waan taaneef nuuf jedhee waan fannifameef nuuf jedhee waan du'eef madaa'uu isaatiin fannifamuu isaatiin kan inni nu qulleesse malee nu qulqulluu taane miti. Fuula Waaqayyo duratti yeroo akkas dhaabanne bilisa taane dubbannu
waaqayyo ofiisaati isa bilisa ta'etu bilisa nu baase. Ameen. Dhiiga isaati. Kanaaf waan tokko dubbachuu barbaada. Asirratti amma sooshaal miidiyaa irra waan adda addaa dhageenya. Waldaa akkasitti akkas ta'e waldaa akkas akkamitti waaqayyo uma dubbata. Fudhannaa laphee koof laphee namaatu adda adda. Waan waaqayyo dubbate sana laphee keenyaan amannee fudhannee na waanti hin taane hin jiru. Waaqayyo uma dubbata. Lafa kanarratti waaqayyo dubbateera. Maaliif ana amane? Kanaaf gaafa dhuftan garaa keessan qulqulluudhaan amantii qulqulluudhaan fuula waaqayyootti dhiyaadhaa. Aadillee mana waaqayyoo isa waan hundumaa kennu miti ollaama keessaniitii mana xiqqoo nama fooyyee horattanii waa gaafattan hin dhabdani. Manuma ollaadhaa xiqqoo nama warra sooressa jennee afaan biyya lafaan kana waan nu godhanne waan horcaatu yoo gaafanne birrii 20 birrii 30 birrii 100 keessaa wanne dhabnee hin deemnu. Garuu mana waan isa hundumaa qabuuti gaafa dhufnu garaa keenya qulqulluudhaan yaada cabaadhaan amantiidhaan yoo waaqayyoon kadhan waaqayyo waan hundumaa gochuu hin danda'a. Sabni waaqayyo kana hundumaa beekuu qaba. Kanaaf garaa cabaadhaan fuula waaqayyootti hiriyaan lafa kanarratti waaqayyoon hojjeta. Waaqayyo ergamaa raajii Geetoon Muruujinis jira. Waaqayyo bara isaa eebbisu, dhala isaa eebbisu, tajaajila isaa eebbisu. Bishooftuuf Oromiyaa qofa Itoophiyaa fi addunyaa fagoodha. Isa jedhuun eebbisa ammayyuu ifni fayyinaa ifa addunyaa ta'u. Ameen ameen. Harka keessatti rukutaatii waaqayyoof galata. Tole dhugabaatii biraa qabdaa? Dhugabaatii lammaffaan idaa wayinna irra ture yeroo sana idaan sun hojii marraan gochaa ture socho'aa ture. Gaafan dhimma kana qabee mana dhaagalu garuu haadha manaa koo baay'ee cannaqan. Waajjira isheen hojjettutti dhaqanii cannaqanii bakka itti hidhame beekamaa miti baay'ee rakkina keessa turre. Waan dheerii qabnu bulleessinee isaatis natti dhufu ani achiin jira isheen qophaa ishee waan kana gochuu hin dandeessu. Isheenis baay'ee rakkattee dhiphattee hin buuse hin mallatteessiteef ji'a sadii gadduutti isinii kennatte. Gaafa mana dhaabu sun birrii tokko sumuuniin akkaawuntii keenya irra hin jiru wanti sun raan ta'aa jira waan ta'eef idaa kana qabnu. Amma difratii maan idaan namaa sanarra jira nama waaqayyoon naa kadhaa itti isa mallattee tana dookumentii keessa hima tokko jirti qabdi tilaatti karaa hin beekamne kaffalamaa jedhan. Waaqayyo isas karuma hin beekamne nurraa kaffalee amma idaa keenya irraa bilisa isa kanaaf isa waaqayyoon nu galateeffannaa jechuu barbaanna. Masaluutu tumaan jedhama. Mee masaluugaa abbaan manaa kee dudubbateera. Egaa atis akkuma nama jedhee warra duukaa rakkataa ture barbaadaa ture jireenya akkamii dabarsite waan inni kee ture kana keessatti maaltu sitti dhaga'amaa ture? Guyyaa gaafa inni hidhame ani manan jiruun ture. Wallaggaa minaan wayii facaasisuu deemeen ture bakka hin jirretti kan isaan qabanii. Guyyaa gaafa jimaataa gadi bu'een gaafa guyyaa qidaamee immoo hin qabamedha innatti bilbilaan anas yoo deebi'e san deemee fisuun xumuriini. Gaafan dhufu guyyaa tokko duwwaafanii achitti uffata geessee nyaata geessee fi isaa booda lafa isaaniitti hidhanii baruu hin dandeenye. Yeroo inni waajjira iddoo tokko dhaqu iddoo akkasiitti barbaadeedhu ji'a 2 guutuu argachuu hin dandeenye. Ijoollee koo wajjin maatii koo wajjin iddoo hundumaa deemnee barbaadaa turre argachuu hin dandeenye. Ji'a 2 guutuu erga darbee booddee ofii masaatiif bilbilee kunoo iddoo akkasiin jira nuun jedhe du'eeraadhani bakka du'eeraatti fudhanne hundumtuu ani waajjira poolisii deeme yoo du'eera ta'e natti himaa yoo jira ta'e jira jedheen barbaadadha yoo du'eera ta'e immoo du'eera jedheeni gadda isaa ta'a gaafan jedhu waan akkasiin haasa'ini namni kana godhu hin jiru jedhee deemana deebisanii isa booddee gaafa inni naa bilbilu dhugaadhaan seene waajjiran jiran ture nan iyyee gaafan iyyuu namni hundumtuu natti dirmate iddoo akkasiin jira iddoo akkasitti na barbaadi gaafa inni jedhu qaxxitaa maraayidii qabadheen deeme gaafan qabadhu deemu bahaniiru jedhan asii bahaniiru naan jedhan achiis natti mul'isuun barbaanne waaqayyo isaan eebbisu mana murtii tokko deemeen olaanaa masaanii itti gaafatamaa masaanii gaafan gaafadhu namni baluu akkas jedhamu har'a ganama sa'aatii 4 wayii irratti dhiyaateera mana murtiitti naan jedhanii lubbuun jiraannaan lubbuun jira wanti tokko yoo miidhamaa miti jira naan jedhanii torban kana booddee way gara daalattiitti way gara buraayyuutti deebisuu danda'u eegi ammasitti immoo nyaata fidiitti darba dabarsaadhaan si kennuu dandeenya naan jedhanii manuma murtii sanaa jechuudha. Isa booddee ishiin jedhee nan gammadee guyyaa 2 booda gaafa naqu dukamitti dabarsan jedhanii dukamirraa immoo dhaqee akkuma naqeen dukamiin guyyaa 2 booddee guyyaa dafinoo gaafa naqu nan argadhe nan dubbisee lubbuun jiraachuu isaa walitti boonyee maal jenne isa booddee bakka asumatti na barbaadi yeroo dheeraadhaaf garuu oliyya tanaa fudhadhu itu ganni kun hin xumuramiin naan jedhe itu manni murtiin cufamiin jedhe oliyya tan jalqabee achii dabarsanii immoo daalattiitti dabarsan daalattiitti gaafa isaan dabarsanii
nan dhaqee bilisaan wal argu achitti cinqiin tokko hin jiru isa booddee oliyyata gaafan iyyadhu as jalqabarratti hin danda'amuudhaan waliigala Oromiyaati bakka dhumaati bakka itti iyyata gaafadhe suni waaqayyo isaan eebbisu guyyaa 2-3 na deddeebisanii macarashaa irratti akka inni naa dhiyaatu naa godhanii waaqayyo hunduma isaa eegee innis mirgi wabiin isaan eegame mirga wabiitiin hin bahee gaafa guyyaa 3 haa ta'u 4 cheerchii deemnee kadhanna jennee isuma ajjin waliin mari'anne maatii keenya ajjin as dhufne gastaawusitti raajii geetaawun dhufanii nuu kadhatanii barree marra gaafa ga'anii bilisa waan jedhamuun dhagaa jecha ol seenanii madhaabbatanii maal isin gargaaruudhanii akkas jedheetti mateenni isa booddee ani immoo rakkinanii baadhu tokko hin jiran ture waa'ee hidaa namaa biiroo keessatti nama 7 ta'anii dhufanii anaanii bakka wanti inni barbaachisu nama tokko isaan nama 7 ta'anii dhufanii biiroo keessatti na qabatanii ganna baasanii na mallatteessisanii nan kaffaladheen mallatteesse garuu hidaa sana baadheen jira dokumentiin baadhee jiru sana laa hidaa namaan narra jiradheen akkasittiin isaanitti agarsiise narkaa fuudhanii naa kadhatanii karan beekamne waaqayyo sirraa kaffala naan jedhanii waaqayyo fagalatu karan beekamne waaqayyo narraa kaffalee hidaa namaarraa bilisaa waaqayyoon naa galateeffadhaa Mega amma yeroo abbaan manaa kee dhumarratti bilisa deemanni murtii bilisa sii baasisa dhuma egaa yoo hidhaati ba'iyyuu ibanni itti fufe mega sa bilisa jedhan maal sitti dhaga'ame yeroo hin qaxaruu hin beellamamaa hin darbaa ituma gaaffiin gaafatiin darba ture wanti kuni naannoo ji'a 4-5 ta'a deddeebi'uunsa waaqayyo fagalatu dhumarratti gaafa isaan bilisadhaan dhugaadhaan jennee ani lafan daa'ime iyyee inni akka carraa kophaa isaa dhiyaate ture ani waajjira keessan jira iyyeen daa'ime waajjira keessatti maalidha reesbiin natti dachee gara waan biraatti jijjiireen dubbadhe gammachuu keebse gammachuu guddaatu natti dhaga'ama waaqayyo waan jedhe hunda isaa toora isaarraatu hin jallisiin naaf raawwatee waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dhumarratti namoota rakkina keessa jiraniif dhaamsa maal qabdu? Namoonni rakkina keessa jiran akka keenya hundi isaanii yoo jiraatan waaqayyoon garaa qulqulluudhaan yoo kadhatan waaqayyo deebii namaa deebisa kadhannaa namaaf dhagaa waaqayyo yakka namaa laalatoo hin taane nuuf jedhee fannoo irratti fannifame waan ta'eef waan hundumaa dhiifama nuu godhee rakkina keenyatti nu furaa hundumti keessan namni nuun ilaaltan hundumtu waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo deebii keessan sinii deebisaan jedha. Galateeffadhaa waaqayyooni.